Harka fuunee akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota lammii miidiyaa nagaan keenya kan jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtan maratti isin dhaqqabu isin jecha guyyaa irraa immoo dhimmoota ijoo waa'ee filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa Itoophiyaan guyyaa irraa taasisaa turte ilaalchise oduu teenya bal'inaan isin biraan geenya hanga odeeffannoo teenya dhumaatti nu hordofan afeerra teenya amma kallattumaan gara hangafoota oduu ijoo guyyaa irraan talaatti isin dabarsina. Filannaan biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa torbaffaan guyyaa irraa barii ganamatti jalqabuudhaan adeemsifamaa ooleen filannoon kun haala duraan hin barataminiin raawwatamuun mul'ate bal'inaan dhiyeessina. Filannoon baranaa tanaan taajjabdoonni gamtaa Afrikaa hedduun argamuudhaan haala filannoo guyyaa irraa adeemsifame irratti taajjabbii qaban ibsaniiti jiranii bal'inaan dhiyeessina. Abdiin naannoon Tigraay adeemsa filannootiin gara mootummaa Itoophiyaatti deebi'uuf qabdu dukkanaawaa ta'uun himame. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaadhaa sodaa nageenyaatiin wal qabate buufataaleen filannoo 143 osoo hin banamin cufaa ooluu beeksise bal'inaan dhiyeessina. Abaawwan filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaan magaalota lamaa fi naannolee afuritti dorgomeeti jira. Kanneen ammas dhageessan oduu ijoo guyyaa irraan tanaati amma karaa bal'ina oduutti isin dabarsa. የሚገዟቸውን ኃይሎች ገዝተው በስፋት filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaan caamsaa 24 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa ganama kana barii jalqabuudhaan raawwatamin taateewwan filannoo kanaan dura hin baratamin raawwatamaa ooluun mul'ate. Filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa bara kana humnoonni nageenyaa hooggantoonni olaanoo mootummaa fi waraanaa irratti hirmaachuun filannoo kanaaf sagalee isaanii kennuun filannoo biyyaalessaa kanaan dura Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa turerraa adda taasisuun mul'ateeti jira. Haaluma kanaan guyyaa irraa barii ganamaa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed iddoo dhaloota isaa godina Jimmaa aanaa Gommaa magaalaa Bashaashaa buufata filannoo Harootti argamuun sagalee isaa kennee jiraachuun mul'ate. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa kanaaf eega sagalee kenneen booda yaada kanneen hirmaannaan uummanni filannoo kanarratti agarsiisaa jiru akka isaan dinqisiise himeeti jira. Adeemsa filannoo dimokiraasii biyyattiin ijaaraa jirtu gufachiisuuf yaaliin garaagaraa taasifamullee uummanni Itoophiyaa ololaaf odoo gurra hiikkaniin sagalee isaa kennuu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dubbate. Filannoo bara kanaa haala amma argaa jirru kanaan nagaa qabeessa ta'e akka hin adeemsifamne kan barbaadan seenaa keessatti diinonni Itoophiyaa bitachuun bal'inaan bobbaasaa jiraachuullee hime. Haa ta'uti malee jaarmiyaan mirgoota namummaa idil addunyaa Amnesty International akka ibsetti aangawoonni mootummaa Itoophiyaa ukkaamsa miidiyaa hawaasa irratti cimsanii jechuudhaan dhiyeenya kana ammoo ibsa baasuu isaatiin mootummaa Itoophiyaa qeeqe. Itti dabaluudhaan ammoo dhaabbanni kun akka ibsetti propagaandaa hojjechuudhaan mootummaan Itoophiyaa humateeti jira. Itoophiyaa keessatti filannoo demokraataa taasisuu hin danda'amu yaadni jedhamu akka jiraatu yaalii taasisanii jiraachuu fi Uummanni Itoophiyaa garuu durirraa akkuma godhe godhuudhaan yeroo baay'ee rakkoo itti dhufe yeroo murteessaa ta'etti dura dhaabbachuun kan dandabatanii fi hawaasni bal'aan biyya teenyaa sirna fi ijaarrachuuf fedhii kaka'umsa akka qabu ministeerri muummee Itoophiyaa himuudhaan sirna ijaarrachuun adeemsa waan ta'eef jalqabbiin irraa uummata irratti argaa jirru kun sirna ijaaruuf bu'uura guddaa ta'ullee dubbate. Dhumarratti ministeerri muummee dhaamsa dhaameen amma wanti na yaaddessu filataa oduu hin taane filatamaadha jechuudhaan kunis ammoo filattoonni akkuma uummataaf waadaa galee amanamummaa fi qalbii qulqulluun biyya jijjiiruuf akka qophaa'an dhaamsa dhaame. Diinonni seenaa biyyattiif ergamtoonni isaanii filannoon kun karaa nagaan akka hin xumuramneef ciminaan hojjechaa turuu hime. Qonnaan hin milkoo'e biyya duree taatee fi badhaate arra hin argine Itoophiyaa waggaa 5 dura ijaaruu itti gaafatamummaa nama hunda akka teesse himeeti jira. Kana malees itti aanaan ministeera muummee Itoophiyaa obbo Tamasgeen Xurunaa buufata filannoo magaalaa Baahir Daaritti argamuun sagalee isaa kennee jiraachuun mul'ate. Kana maleellee hooggantoonni federaalaa olaanoon biroo sagalee isaanii kan kennan yoo ta'u pirezidaantoonni naannolee Itoophiyaatti iddoo dhaloota isaanii dhaquudhaan sagalee isaanii kennaniiti jiru. Qondaaltonni olaanoon hanga ammaatti sagalee kennan keessa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, pirezidaantii mootummaa naannoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa Dr. Nagaashoo Waageeshoo, pirezidaantii naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Ledaammoo, pirezidaantii naannoo Jiddu Galeessa Itoophiyaa obbo Ndaashaw Xaasoo fi pirezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadalii Hassan kanneen birootii fi qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaatii fi Itoophiyaalleen sagalee isaanii kennaa oolan mul'ate. Gama biraatiin ammoo filannoo bara kanaa filannoowwan dabra irraa kan adda taasisu miseensonni poolisii federaalaa sagalee isaanii kennachuun adda duree taasiseeti jira. Filannoowwan biyyaalessaa dabran keessatti humnoonni nageenyaa sagalee isaanii kennachuun kan hin baratamin yoo ta'u filannoo baranaa irratti miseensonni poolisii federaalaa ergama olaantummaa seeraa kabachiisuun alatti illee mirga filannoo demokraataa isaaniitti fayyadamuun sagalee isaanii kennanaa jiraachuun mul'ate. Kanumaan wal qabatee miseensonni poolisii federaalaa kanneen magaalaa Finfinnee aanaa 8
Shaneeti kutaa magaalaa Lidataa buufata filannoo Jeneraal Jaagamaa Keellootti argamuun sagalee isaanii kennataniiti jiru. Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa torbaffaan bara kanaa lammiilee biiliyoona 54 ol galmaa'uun kan filatan yoo ta'u paartilee siyaasaa 42 fi qaadhimamtoonni paartilee siyaasaa 10 ol akkasumallee dorgomtoonni dhuunfaa 48 ta'an dorgomanitti jiru. Adeemsa filannoo guyyaa har'aa raawwatameen taajjabdoonni gamtaa Afrikaa akka ibsanitti filannoon kun haala gaariin adeemsifamaa ooluu himan. Dursaan garee gamtaa Afrikaa taajjabduu filannoo Itoophiyaa marsaa torbaffaa Uhuru Keeniyaataan akka himetti haalli filannoo fi adeemsi isaa haala gaariin raawwatamee jiraachuu hime. Pireezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaataan adeemsa filannoo waliigalaa irra deeman ilaaluudhaan haala gaariin raawwatamee jiraachuu ibse. Filannoon lammiilee mirga dimokiraasii isaanii akka itti fayyadamanii fi mootummaa mataa isaanii akka filatan taasisuu kan ibse Uhuru Keeniyaataan akka ardii Afrikaatti kan milkaa'uuf gamtaan Afrikaa cimsee hojjechuu himuudhaan Itoophiyaan teessoo ardii Afrikaa ta'uu isiirraa kan ka'e asitti filannoon milkaa taasisuun guutummaa Afrikaatiif fakkeenya ta'uu simeeti jira. Itoophiyaanonni mirga isaanii fayyadamuun akka filataniif hubachiisuudhaan filannoon kun bu'aan isaatiin haala gaariin akka ifoomus abdii qabaachuu Uhuru Keeniyaataan dubbate. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo waliigalaa torbaffaa guyyaa irraa kan adeemsise yoo ta'u Tigraay akka qaama Itoophiyaatti eebila bara 2018 keessa naannolee filannoon itti adeemsifama jedhame 3 naannoo Amaaraa Oromiyaa fi Tigraay keessatti adeemsi filannoo guyyaa irraa mul'atiin qaama Itoophiyaa taatee wallabdee hamaa keessatti deemaa jiru kutaa Tigraay adeemsa filannootiin gara hariiroo idilee duraatti deebisuun kan hin danda'amne ta'uu himame. Seenaa filannoowwan biyyattii dabran keessatti naannoo guutumaan guutuutti filannoon itti raawwatamin hanga ammaatti naannoo Tigraay ta'uu mul'achuunis ammas yaaddisaa ta'uun ibsame. Gahee seenaa Tigraay sirna federaalaa Itoophiyaa keessatti qabdu yoo ilaalame Tigraay filannoo biyyaalessaa keessaa bahuun adeemsa seenaa gaafii bocaa fi qabiyyee mootummaa Itoophiyaa gara fuula dura kan Tigraay caalaa dhiibbaa ta'uun calaqqisiisu ta'uudhaan tilmaamuun ibsame. Kunis ammoo imala ijaarsa mootummaa Itoophiyaa hin xumuramneen ammallee balaarra akka jiru kan agarsiisu yoo ta'u ammas filannoo booda dhimmi naannoo Tigraay fi hariiroon naannoo Tigraay biyyoota ollaa waliin qabdu mootummaa Itoophiyaatiif qormaata guddaa ta'uu mala shakkiin jedhamu hammaachaa dhufuun ibsame. Adda Bilisummaa Oromoo filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaa baranaatiin Finfinnee, Dirree Dhawaa, naannolee Oromiyaa, Hararii fi Amaaraa godina saba Oromoo fi Beenishaangul Gumuzitti akka dorgomuu fi kanaafis kaadhimamtoota 163 boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaaf dhiyeeffachuu beeksise. Abaa'otti dura ta'an koree naamusaa fi to'annoo Jaal Alamaayyoo Diroo akka kaleessa waajjira isaaniitti ibsanitti kaadhimamtoota jaarmeechi filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaaf dhiyeessee 160 keessaa walakkaan mootummaa federaalaaf dorgomu. Kanneen hafan ammoo naannolee afran Oromiyaa, Hararii, Amaaraa godina saba Oromoo fi Beenishaangul Gumuz keessatti dorgomu. Bakka nageenyi hin jirretti filannoo adeemsisuun mootummaa uummata sirnaan bakka bu'u ijaaruun mijataa waan hin taaneef abaa'oon filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaa adeemsisuun dura waraanni dhaabbatee nageenyi bu'uu qaba yaada jedhutti amana jedhan. Jaarmayaan kun qaamoleen gaaffiilee siyaasaa qaban waltajjii tokko irratti wajjin mari'atanii utuu fala siyaasaa barbaadanii nagaa buusanii gaariidha yaada jedhu qaba. Haala nageenya amma jiruun Finfinneedhaan alabaanii sochii dulana filadhaa adeemsisuun rakkisaadha jechuun ibsan. Abaa'oon filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaa irratti hirmaachuuf manifestoo qopheeffate. Oromiyaa giddugaleessa dimokiraasii, nageenyaa fi misoomaa, guddinaa fi badhaadhinaa taasisuun akkasumas sagantaalee misoomaa siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdeen manifestoo jaarmechaa irratti ibsameera. Nageenya mirkaneessuun ajandaan isaa isa jalqaba ta'uu himaniiru. Qonna ammayyeessuun dargaggootaaf carraa hojii bal'aa uumuun uummanni nyaataan akka of danda'uu fi dubartoota aangeessu akka tahes ibsameeti jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa yaaddoo nageenyaatiin wal qabatee buufataaleen filannoo Itoophiyaa keessaa 143 osoo hin banamin cufaa ooluu beeksise. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa yaaddoo nageenyaatiin buufataaleen filannoo 148 akka hin banamin beeksisuudhaan akkasumallee naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti bakka tokko tokkotti adeemsi sagalee kennuu erga eegalameen booda addaan cituu isaa beeksisee jira. Boordiin kun ibsa guyyaa irraa caamsaa 24 bara 2018 sa'aatii 6 irratti haala filannoo fi haala raawwii hangammaa filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa adeemsifamtee jirtuu fi mootummaaf uummanni wal qabatanii filannoo taasisan ilaalchisee rakkoo nageenyaa mudatee buufataaleen filannoo 143 hojii isaanii jalqabu akka hin dandeenye hubachiise. Itti dabaluudhaan naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti buufanni filannoo muraasa irratti adeemsi sagalee kennuu erga eegalameen booda sababa nageenyaatiin addaan cituu beeksise. Haa ta'uutii malee addatti bakkeewwan kamitti haalli filamuu filatamu addaan cite kan jiru ibsuu baatullee boordichi rakkoolee mudatan irratti hordoffii cimaa taasisaa jiraachuu fi sadarkaa adda addaatti qindoominaan hojjetaa
hojjechaa jiraachuu ibse. Akkasumallee filattoonni bakka filannoo nagaan itti gaggeeffamaa jirutti mirgi isaanii akka raawwatamus yaamicha dhiyeessee jiraachuun ifame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduu odeeffannoon guyyaa irraatiif keessumattuu dhimma filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa Itoophiyaan guyyaa irraa taasisaa oolte ilaalchisee odeeffannoon teenya hanga ammaatti simbiraan gaa turre kana fakkaataa turtii gaarii.